Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageenyi badhaadha. Sagantaan Qaanqee Show torbaniin toora Feesbuukii, Yuutuubiitiin gama keessatti kan dhuftu kan torban kanaas fudhadhee dhufeera. Sagantaa Qaanqee Show keessatti dhimma Oromoof Oromiyaa irraa dubbanna. Kan nutti dubbatanis hayyoota Oromooti. Oromootas. Maarree har'a keessummaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo eessa geenye. Bu'aa bahii isaan keessa darbanis xiqqoo tuttunna. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa bara dargaggummaarraa barataa yuunivarsiitii ta'anii qabsootti makamanirraa haga umuriin isaanii har'a jiru warroota qabsoo kanaaf utubaa ta'anii as ga'an lubbuun jiran keessa namoota muraasa. Jaalli Abbaa Caalaalataati. Jaalli Abbaa Caalaalataa bara kana keessa kan qabsootti makaman suuraa isaanii kana ilaalaa. Har'a afeerraa Qaanqee Show isaaniif godhe simatanii toora Skaayipiitiin nutti dubbatuudhaaf dhufaa jiru. Maarree wallee kanaan gama Jaalli Abbaa Caalaattiin isin dabarsa. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra ifatee wareegee. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra ifatee wareegee. Dhukkubsatee beeka dhukkuba madaa. Lalo ibida kan dhukkubsatee beeka dhukkuba madaa kan gubatee beeka lalo ibida. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra ifatee wareegee. Isinitu warra gubatee argee warra gabrummaarra ifatee wareegee. Dibdee qaamaarra qorichaan wal'aananii hiraar jireenya ammoo maaliin fayyisanii. Dibdee qaamaarra qorichaan wal'aananii hiraar jireenya Afeerraa Qaanqee Show isinii godhe simattanii asitti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Atis carraa kana naa kennuu keetii fi galatoomin siin jedha. Suuraa keessan kana egaa daawwattoota Qaanqee Show'tti mul'iseera agartaniittu isinii iyyadattu suuraan kun bara meeqa keessa? Suuraan kun 1980 ta'inna 80 yookaan 81 ta'a. Gara bosona Oromiyaa seenuudhaaf qophiirra yeroo jirru naannoo daangaa Sudaanitti kanan ka'eedha. Yeroo barasaa 1980 yookaan 79 ta'inna qophii godhaa turre karaa sana seenuudha. Yeroo sana ta'a. Osoo gara Jibuutiitti hin deemin dura moo ergii gara Jibuutiitti adeemtanii achi deebitaniiti? Kun isa Jibuutii wajjin walitti kun Jibuutiin 1978 kan Jibuutii seene. Inni sun sana dura dhufnee 1979 Sudaan seennee Sudaan irraatii leenjii Eertiraa dhannee Eertiraa irraa deebineeti kun. Eertiraa irratti leenjifamnee leenjii waraanaa fudhannee biyya seenuudhaaf qophii yeroo godhaa jirru. Egaa namoota tokko isin gaggaafachaan ture Jaalli Abbaa Caalaa akkamitti beektu jedhee warra waraana kee turan gaafadhu. Jaalli Abbaa Caalaalataa wanti isaan ittiin beekamanii baay'ee utaaluu naan jedhan mukarra sin utaaluu lagarra sin utaaluu naan jedhan dargaggummaa sana. Maqaa keessanis ijoollummaarraa kaanee kan beeknu adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhaadha. Seenaa keessanis yoo dubbadhaa isiniin jedhe gaa seenaa waggaa 50 seenaa adda bilisummaa Oromoo dubbachuu ta'a. Mee Jaalli Abbaa Caalaalataa adda bilisummaa Oromoo wajjin kan walitti dhuftan bara meeqa keessa?
adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhatii otoo yuunivarsiitii jiruuti kan inni jalqabu. Suuta nu fudhataa deeme qabsoo bilisummaa Oromootti seenuun. Guyyaa tokko miti jechuudha. Guyyaa akkasii yeroo akkasiitiin jechuu hin danda'amu. Akkuma saba ofiitiif dhimmuun nu keessatti gadi jabaataa deemeenitu qabsoo bilisummaatti hirmaachuun dabalaa dhufe jechuudha. Duraanii nutti dhagahamuun Oromoon maaliif akkas ta'a jechuun miidhama Oromoo namatti dhagahamuun waa takka. Miidhama sana immoo attamti keessaa baanaa jedhanii yaaduu jalqabuun sadarkaa lammaffaati. Barri sun bara ulfaataadha. Bara eenyummaa kee of si jibbisiisuudha. Inni yaadadha amma yeroon jalqaba Dambidolloo bahee yuunivarsiitii seenuudhaa fi Finfinnee dhaqee nama tokkotu afaan kana haasa'aa karaarra hin deemina afaan kun afaan dhoksaatii nuun jedhe. Sadarkaa sanaa turre jechuudha. Sadarkaa sanaa achi keessaa baane achi yeroo sanatti gaatii kanaan mormuun maal godhuudhatu suuta siliqimsaa deema. Yuunivarsiitii jirru wal ijaaruu jalqabuun nuyi warri barattootaa yuunivarsiitii keessatti yeroo wal ijaarru warri kaan immoo alaatii wal ijaaraa deemuun harka lafa jalaatiin wal quba qabaachuu keessa dhufe jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessatti walumaanitu keessa jiraanne keessatti guddanne hundee dhumarraatiitti hirmaataa turre jechuu dandeenya. Har'a nama baay'eetu ani bu'uureessituu jedha. Kanaaf isa sana miti dubbiin. Maal inni qabatamaatti namni tokko qabsoo bilisummaa Oromoo irraa keessatti maal gumaacheedha. Malee nama tokkoo miti nama tokkorraan dhalanne miti wanni qabsoon bilisummaa Oromoo kun kollektiiviidha kan namoota hundaati kan namooti hirmaateeti kan namooti waan itti daddabalee nama tokko dhattee dammaqsitee hiriirsitee jennaan innuu hirmaachuu bu'uureessuu keessatti fudhatama jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo walumaan jiraanne walumaan as baane jechuu hin danda'a. Guyyaa akkasii kottu adda bilisummaa Oromootti hirmaadhu namni naan jedhan jiru. Ittuma qabsoo sana keessatti wal dammaqsinuutu adda bilisummaa Oromoo keessatti of arge. Duraan yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhanii anaa alatti fagootti yaadaa ture. Kan biraa jira humna tokko jira kan waan kana nu godhu jedha malee an adda bilisummaa Oromoo keessa seeneetan adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee kiyya akkasitti hirmaadha kan jedhu murtii akkasiin miti. Suuta nu liqimsaa dhufe jechuun hin jedhe. Suuta ilma liqimsaa dhufe adda bilisummaa Oromoo 1970 keessa 74 78 gaatii dirreetti baanee jechuudha. Dirree waraanaatti baanee akka kana wanni dhaawataan dhufe malee guyyaa tokko kaadiree tokko dhufee na dammaqse jechuun danda'a. Ayya hedduu galatooma. Akkam turamee qabsoo bilisummaa Oromootti maatii tokko keessaa namni lama wal duukaan yeroo itti galtan sana maaltu sitti dhaga'ama ture obbo Baacaalaa? Akka tokkotti beektaa wal mari'annee kottuun seenna waliin jennee miti. Anis murtii mataa kiyyaan fudhee innis murtii mataa isaa fudhate garuu baay'ee ulfaataa ture. Ilaallee jennu durre beektaa namni tokko yeroo baratu mataa isaa duwwaaf barata miti. Maatii sanaaf barata. Xorataan maatii sanaa nama achii barate sanaa haadhaaf abbaa
yeroo isaan dullooman jiraachisuun nama barate sanaati. Nuyi sana hundaa ganne keessattuu anii fi leencoo maatii keenya keessaatii warra barannee ol baane. Yeroo farriinii fi haadhaaf abbaan nu gargaarsa keenya nu barbaadanitu dhiifnee baane beektaa. Nutti dhagahama har'a yeroo duuba deebi'ee ilaalu maraatummaadha. Attamti namni akkasitti waan maatiitiif haadhaaf abbaa dhiisee qabsootti seenaa yeroo jettu hammam sabbummaadhaaf dhimmuuni waan kana nama irraanfachiisu keessattuu yeroo sana dhaloota yeroo sana ture kan dammaqe keessatti waa'ee maatii waa'ee firaa maalii yaaduu hundaa'e waa'ee sabaa yaaduutu dursa. Jireenya kee yaaduu jireenya keetiif yaaduu jireenya saba keetiif yaaduu of kennuutu dursa. Akkasitti seenne malee wal mari'annees miti. Lamaanuu achuma keetti wal argine. Uddaa ol galatooma ulfaadha. Baay'ee ulfaata gaa maatii tokko keessaa namooti baratan lammuu sana maatii sanaa fi utubaa kan ta'anii qabsoo sabaatti galuun mee maqaa keessaniinis gaa yeroo sana keessatti qorannoo tokko godheen ture Dambidolloo keessattis ta'e maatii keessan duwwaa miti firooti keessan iyyuu baay'ee darara guddaa turre gahaa ture aarsaa baay'ee kaffaltan uummata kanaaf galata qabdu mee gama qabsoo bilisummaa Oromootiin isin deebisa. Seenaa adda bilisummaa Oromoo dubbachuun seenaa waggaa 50 dubbachuudha. Mee gabaabsanii dhuma addi bilisummaa Oromoo eessarraa kee eessa ga'e? Kun gaaffii yoo haasa'an yeroo dheeraa fudhatudha. Har'a namni har'a sadarkaa har'a jiru irraati ka'ee namni dubbatu waanuma wanti hundinuu bifa har'aatiin dhufetti fakkaata. Inni irraanfatama jechuukooti wanti keessa darban. Irraanfatamaa duwwaa miti beektaa. Sabii Oromoo jedhamu jiraayii moo hin jiruu sadarkaa jedhamu yeroo inni itti gahe keessattitu qabsoon kun jalqabe. Waan adda addaatu hawwataa ture sochii kana waan adda addaatu hawwataa ture. Hawwachuu jechuun warra jaarmiyoota siyaasaa akka EPRP akka Ma'isoon maalitu hawwataa turan. Garuu addi bilisummaa Oromoo Oromummaan ijaaramnu malee dura Oromummaa gadhaabnu malee waa keessatti dhandhee hirmaana yoo ta'e hin liqinfamna kan jedhuudhaanitu dura Oromummaan ijaaramuu qaba. Oromummaadhaaf immoo addi bilisummaa waan kan biraa communism marxism kan jedhu ofirraa kan hin qabne adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu. Inni kun gadhaabuun salphaa hin turre jechuudha. Murtii sanarra ga'uun har'a namni Oromoo firist gaafa sanatu Oromoo firist jedhe addi bilisummaa Oromoo. Har'a kan nu baasu kan nuyi ta'uu qabnu Oromoo firistidha. Oromoodhaan ijaaramuu qabnaan gaafa sana dhaabbata. Yeroo sana nama baay'eetu gaatii nu warra ijoollee chauvinist nuun jedhu naaroo nationalist nuun jedhu maali nuun jedhu keessattuu wal qabii guddaatu ture warra jaarmiyoota siyaasaa yeroo sana turan EPRP Ma'isoon warra gurguddaa. Isa kana yeroo sana hin fakkaatu ture har'a Oromoon humna ta'a jedhee namni yaadeen ture. Har'a wareegama meeqaanii Oromoon saba guddaa ta'uusaa, Oromiyaan biyya ta'uusaa, aadaan Oromoo badee dhabamaa jira jenne deebi'ee gad dhaabbataa dhufuunsaa lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Afaan Oromoo gaafa nuyi amma qubee kanaan jalqabnee qubee kana sadarkaadhaanitu wayyaa dhufe kanarra ga'e namoota baay'eetu hirmaate jechuuf hin jedha. In yaadamu ture wanti kun deemee akkana humna ta'a jedhamee namni yaadin jiru. Har'a warri lubbuudhaan hafne jirru wanti nuyi itti dadhabne wanti wareegame meeqatti kaffalame ija horateera. Aara galfannee taa'uu dandeenya jechuudha. Dhukkubii
yeroo sana nama xiqqoo keessa ture har'a miliyoonatti darbeera. Kana caalaa kan nama gammachiisu. Oromootti darbu uummata Oromootti darbuu dhiisiti jaarmiyaa Oromoo maqaa Oromoo himatan iyyuu itti darbeetu isaan raasaa jira beekta. Yeroo jedhu ifaadha wanti kun. Har'a Oromoon eenyummaa isaa barsiifateera. Oromoon har'a biyya qaba jechuu barsiifateera. Oromoon afaaniin qaba jedhee afaan isaatiin barachuudhaa fi hojjechuu sadarkaa federaalaatu gaafataa jira jechuudha afaansa afaan federaalaa akka ta'u. Kun durii yaadamu ture har'a qabsoo kanatu fide gabaabsee si himuudhaa fi eenyummaan Oromoo gad dhaabbateera. Biyyi Oromoo gad dhaabbatee mirkanaa'eera. Warri tokko ammallee abjootanii kifla hagarii duriitti deebisna jedhani abadan hin jiru. Oromiyaan ammaan booda hin diigamtu, hin sharafamtu, hin qeenderamtu. Oromiyaan akkuma jirtutti jiraatu. Afaan Oromoo ammaan booda afaan qotee bulaatti hin deebi'u. Afaan hojii, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii ta'uutti tarkaanfataa deema. Aadaan Oromoo badee ture deebi'ee lalisaa jira. Sirni gadaa gad deebi'aa dhaabbataa jira. Waaqeffannaanii fi aadaan Oromoo gad deebi'eetu gadi jabaataa jira. Kana arguu kan caalu hin jiru. Wanti isaa hafe ofiin of bulchuu sana jechuudha. Iseen suni waan haftuudha. Inni kun immoo gaati humni amma gadi ba'e kun humni Oromoo kun xumuratti godha jedheen abdii. Hayyee daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee show keessummaan koo har'aa Jaalli Abbaa Caalaa Lataati. Haala Oromoof Oromiyaa irraa mari'an. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Mee Jaalli Abbaa Caalaa Lataa gidduu kana gaa hoogganoonni ODF tibbana kana tarkaanfii isaan fudhatanii gara biyyaatti deeman kana akkamittiin ilaaltu? Kana ani yoo ilaalee jedhu karaa bifa adda addaatiin hamma gaaffii bu'uuraa waa'ee uummati Oromoo gaafatu gaaffii bu'uuraa kan abbaa mirga abbaa biyyummaa mirga bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa hin tuqnetti sochiin godhamu kamiyyuu deeggaramuudhatu qaba. Yoo sana faalleessa ta'e, yoo sana diiga ta'e, yoo sana booddee deebisa ta'e, yoo Oromoo deebiseetu bakka amma inni irra gaheerraati gaaffii isaa booddee deebisa ta'e hin mormamu. Waan amma warri ammatti jette ODF itti jirani keessa isaan beeku gadi bu'ee kanaa fi sagantaa kanaa fi kaayyoo kanaaf deeman kan jedhu. Waan ifaa isaan himatan miidiyaa irratti himatan irraa kanaaf. Sun immoo gaaffii uummata Oromoo bu'uuraa hin mirkaneessa moo hin mirkaneessu kan murteessu sochii godhamuu fi murtii uummati Oromoo kennuudha jechuudha. Uummata Oromootti dhaquun hin deeggaramu. Yeroo kamiin iyyuu maaliif uummata Oromootti dhaqama hin jedhamu. Namni lafti qabsootti godhamus Oromoodha keessatti waan ta'eef Oromoo wajjinis waan ta'eef. Abbaan murtii immoo uummata Oromooti. Lakkii isin barbaannu lakkii yaadi kennuuf ta'a. Waan gara fuulduraatti arginu waan uummati Oromoo jedhuun beekna malee har'atti ani waan argurraati hamma gaaffii uummataa kan Oromoon qabatee ka'e dura hin dhaabbannetti sochiin godhamu kamiyyuu deeggaramuudhatu qaba. Yoo inni dhaqee dura dhaabbatee wanni ta'a. Wanti dhaabotii adda addaa jiraachuun Oromoo keessatti waan hin oolledha garma fuulduraattu. Murteessaan garuu isa kamii uummatii fudhatee kan deeggarudha. Waliin cinaa deemnee uummatatti yaada koo kanatu sirriidha kan koo hordofi jechuun hin hafu bara fuulduraa. Isa kanaaf of qopheessuun of hubachiisuu of amansiisuu barbaachisa malee ana malee tokko kan biraan hin jiru jechuun hin danda'amu. Isa kanaaf dhaqanii uummata Oromootti haasofna uummata Oromoo wajjin qabsoo goona yoo jedhe dhaaba kamiin yoo ta'e waan mormuun hin qabu. OPDO'n dheengaddaa fi manni EPRDF keessa jiru uummata Oromootiif hin qabsoo godha yoo jedhe maaf gootaa hin jedhuuni
godhuudha waan uummata Oromooti kaayyoo isaa gaaffii isaa kan fuuldura tarkaanfachiisu taanaan maaliif goota jechuun hin danda'u. Akkasitti ilaalaa si deebine. Ayyee horaa bulaa ulfaadhaa. Mee imaamata qabsoon lafa Oromiyaa alatti bu'aa hin buusu jedhu kanoo akkamittiin ilaaltu? Yeroo qabsoon Oromiyaan alatti godhamu kunis bu'aa isaatiif miidhamni inni fidu maaltu jira? Qabsoon alaati godhamu hin jiru. Qabsoon godhamu qabu uummata keessatti. Uummata keessatti kan godhamu. Alaa goota taanaani uummaticha wajjin wal quban qabdu taanaan uummaticha keessatti ijaaramtee ijaarsa qabdu taanaan caasaa hin qabdu taanaan waan adda addaarra deemta jechuudha. Inni tokko bitaa mirga deemaa jira, inni kaan bitaa deemaa jira, inni kaan baha deema, inni kaan dhiha deema wal uummata wajjin uummata keessatti uummata fudhachiiftee yaada kee hiriirsifattee yoo hojjenne uummata keessatti qabsoon goone taanaa ala teessee uummata alatti qabsoon ati gootu bu'aa fiduu hin jiru. Achi keessatti hojjechuu. Kanaafitu yoo maadheeleen adda addaa dhoksaadhaan isa ta'uu miseensoti biyya keessatti hojjetan uummaticha keessatti ijaaramuu kan jedhamu sun bu'uura qabsooti. Bu'uura qabsooti. Sanaa ala teessee waa tokko jijjiiramaati fidduu hin jiru. Kanaaf barbaachisaadha. Oromiyaa qabsoon kan godhamu Oromoodhaaf. Qabsoon kan godhamu Oromiyaa keessatti. Diinnis kan qabatee jiru Oromiyaa. Oromoodha kan inni of jalatti facuucee jiru. Kanaaf uummata sanaa fi biyya sana keessatti qabsoon godhuu yoo jette waan ati qilleensuma keessa jirta jechuutti hin fudhaa. Ayyee hedduun isin galateeffadha Jaallabbaa Caalalataa. Gaaffii mee seen itti aantu dargaggummaa keessaniin dudduubatti isin deebisa gidduutti. Jalqaballee maqaa dhaheen ture warroota isinii wajjin turan bara isin qabsoo hidhannoora turtan sana keessa Jaallabbaa Caalaa akkamittiin yaadattu ennaan baay'ee utaaluunaan jedhanii mukarras lagarras hin utaaluunaan jedhanii qawwee isaan baatan immoo dheeraadhaan jedhan. Mee lola jalqaba irratti hirmaattan hin yaadattu bara dargaggummaa sana? Lolli gaafa lola baay'eetu lolli jalqabaa lolli guddaan kan lolle 1982 ifama 1982 balaan adda addaa nurra gahee jechuun karaa diinni karaa summiitiin nu lolee sana booddee humni inni kaanis nurraa harca'ee hammi hafne walitti hafnee ciccineetu gadi of ijaaraa jirra humna keenya jabeeffataatu jirra kanattitu dargiini humna guddaa nutti bobbaase duubbee lafa nu jirrutti humna waraanaa guddaa nutti bobbaase amma bakka sanarraati garriitti tochoonu hin jiru jechuudha. Bakka sana gadhiifnee deemnee naan achi buqqaanee jechuun lafa galaan keenya jiru maali lafa nu itti leenjisnuudha. So loluun nurra ture jechuudha. Kanaaf humna dargiin milishaa gara nama 600 olii fudhatee dhufe konoreela tokkotu geggeessa. Waraanni kanatti nutti dhufe jechuudha. So naannoodhuma qubannee jirutti daannoo qotannee teenye bobbaanee lola guyyaa jalqabaa guyyaa lola isa cimaa sitti malee heetitti koome. Inni kun lola isa cimaa gaafa sanaatu lollee waraanni dargii sun dhufeetu lafa tokko qubatee humna qaruuteedha nutti erge. Humna qaruuteen dhuftee naannoo keenya ilaalti. Nus akkuma kana qaruutee bobbaafne humni hamma saglii lama caalu nu yeroo sanatti humni saglii suni inni kun qaruuteedhaaf bahe sagliin tokko ani sa qaruutee bahe sana waliin deemeetan isa mooraatti deebi'uun qaba waan ta'eef dafeetan mooraatti deebi'ee daannoo qotannee eegna amma dhukaatti gata
barii ganamaa nutti dhukaasi jalqabee jechuudha. Sa'aatii 3 ol lollee lola jabaa ture baay'ee. Akkuma geengootti oodhaan nutti marsee diinni. Warra kaan cabsee balleessee naannoo sana warra jiran humna Haaruun Soosoo jedhamu tokko faat ture. Isaan sana salphaadhumatti yeroo gabaabduu keessatti balleessee kan keenyatti dhufe sa'aatii 3 wal lole. Sa'aatii 3 wal lollee isanni oonutti mare kana duubaan ofirraa cabsinee ofirraa bannee kana booddee lola sana keessatti konreeltota sanayyuu hin ajjeefne gurbaa baay'ee dhukaasa danda'u tokko ture. Namtichi kazaraadhaanitu ajaja kenna akkas achi godhaa jedha. Ilaalaa kan akka qorkee rukututti rukutaa jedhee oluma ka'ee qawwee M14 qaba dhaye in rukutamee nuyi amma baasaas hin beeknu gaati lolichi sun lola guddaa ture. Akkasitti dargii nurraati deebi'e qabeenya keenya irratti waan jireenya keenya irratti hin hafne bakka kaan biraa garuu guggubee balleesse akkasitti lolli jabaan dargii wajjin yeroo jalqabaa seenne isa kana ture injifannee ariinee helikooppitariidhaan guurrate reeffasa. Akkas ture siin jechuuf hin jedhu. Hedduu galatoomaa seenaan kun seenaa waggaa 34ti kan haasa'aa jirru. Osoo haasofne baay'ee dubbanna gidduudhumatti wal yaadachiisuudhumaaf qeerroon amma jiran akka eenyu jina kaasaa jiru akka baraniif isinitti kakaasa. Ulfaadha mee haala qabsoon keessa darbee fi akkamittiin ilaaltu haala qabsoon keessa darbeef yeroo ammaa keessa jiru kan. Silas tuttuqeera waan kana haalli qabsoon keessa darbe beektaa kan Oromoo yeroo itti silaa inni qabsoo godhuu irra ture haalli addunyaa keessattuu qabsoo hidhannoo gochuudhaa fi yeroo haalli addunyaa kennataa ture Oromoon dammaqne jechuudha. Oromoon eenyummaa isaatiif lolachuu fi akka har'a of kenne kana of hin kennine jechuudha. Kun maa jechuu kiyyaati. Oromoon ani fakkeenya kanaan yeroo baay'een haasa'a. Maali warri Tigrootaa Eertiraa kunoo ka'anii yeroo gabaabaa keessatti akkas humna ta'anii cimaniiti isin maal taatanii nuun jedhaa turan. Maali isin asuma jirtu homaan guddanne jara naannoyi bishaan nuyi danfisaa jiru bishaan barmeelii. Bishaan saafiyaa wanni jabanaa xiqqoo miti. Hin hoo'uuti yeroo fudhata hoo'ee jennaan immoo dafeen qabbanaa'u. Yeroo fudhata Oromoo dammaqsuun Oromoo humnatti jijjiiruun kan jedhuun amantii akkasiitiin deemaa turre jechuudha. Dhuguma argine har'a. Oromoo yeroo irraa fudhate. Gaafa yeroo irraa fudhatee hoo'ee danfee jedhu wanti tokko kan duuba san deebisne ta'uusaa argine jechuudha. Harka du'a injifatee harka duwwaa uummata golee Oromiyaa hundarraati yeroo tokkicha ka'ee qabsoo godhe kan akkasiin argine jechuudha. Kanaaf sadarkaan Oromoon irra gahe har'aa kuni seenaadhuma keessattuu seenaadhuma Afrikaa keessattuu revolutionii addaati jedheen fudhaan. Amma namooti waa'ee Arab Springii kaasanii, waa'ee Tunisiyaa kaasanii, waa'ee Egypt kaasanii haasa'u. Tunisiyaa hiriira waan xiqqoo tokko godhaniitu magaalaa Tunis keessatti namtichi biyya sana bulchuu irraa bu'e. Egyptitti immoo lafa paarkii tokko taariif jedhanii achi taa'aniiti achuma taa'anii malee iddoon waa tokko hin goone mootummaaf geeddaran. Kan Oromoo garuu magaalaa 250 ol keessatti hiriira godhaa wareegamni kuma meeqaan wareegame eenyummaa isaa gad dhaabbatee jechuudha. Sana booddeedha miidiyaan hundi Oromoo jechuutti ka'an. Maaliin jechuudha
Oromoon dammaqina sanaan humna isaatiin eenyu wareegama isaatiin eenyummaa isaa gaddaa. Awwaan sadiin Oromoon kan humna Oromoon ofirratti qabu kan inni hin beekne waan sadii jedheetan ammaan dura barreeffamaanis himaan ture. Tokko Oromoon baay'inni isaa humna. Yoo waan hojjetu irratti tokkummaadhaan ka'e baay'inni isaa humna. Humna eenyullee dura dhaabbachuu hin dandeenye. Mallas Zeenaawwan mataan isaa yoo afaan isaa keessaa bahe ta'ee dogoggoraan jedhe ta'ee hin beeku. Gaafa Oromoon ka'e humni isa dhaabu hin jiru jedhe. Masfin Waldamaariyaam, Profeesar Masfin Waldamaariyaam immoo kitaaba tokko barreessee kitaaba sana irratti yehee gorfi jedha. Waa akka gorfiitti fudhateetu utuu wanneen dhaabuu baateeti hamma Misiritti deema jedhee isa waa'ee yeroo jaarraa 16. Humna guddaa qaba Oromoo tokko baay'inni isaa humna. Lammata qabeenyi isaa humna isaati. Qabeenyi isaa humna isaati. Wanti biyya Itoophiyaatti hin jiraattu Oromoo keessa jira. Biyya Oromiyaa keessa jira. Qabeenya isaa kana yoo dhorkate argine kaafunoo gabaa lagachuudhaan maal gochuudhaan qabeenya isaa dhorkate. Sadaffaan teessuma lafa Oromiyaan jirtu Itoophiyaa keessatti. Waan kana sadan walitti fidataa jira Oromoon har'a. Teessuma isaatiin lolataa jira. Qabeenya isaatiin lolataa jira. Baay'ina isaatiin lolataa jira. Qabsoo Oromoo dhufee kanarra ga'e arguu kootti ani beektaa wareegamtoota keenya yeroo yaadadhu maal utuma kana arganii utuma kana lubbuu isaaniitiin jiraatanii arganii jira. Utuu isaanii wareegamne immoo kun hin dhufu. Kanaaf sadarkaan qabsoon Oromoo har'arra ga'e ani guddaadhaan ajaa'ibsiifadha. Uummati Oromoo uummata goota. Dhugaatti uummata goota waan jedherraa kan hin deebine harka duwwaa kunoo harka mataa irratti qaxxaamurfateetu kan rasaasaan itti deemu fuuldura dhaabbata. Kana arguuni qabsoon Oromoo hagamta akka inni jabaate, hagamta akka inni bilchaate argisiisa. Xumuratti gochuu duwwaadha kana jedha. Ayyee iddoo galatooma horaa bulaa ulfaadha. Egaa dammaqinsa har'a Oromoon irra jiru kana Oromoon bakkuma hundumaadhaa ka'ee jiru kana booda Oromoon waan goyoonfamu isinitti fakkaata obbo Baacaalaa? Oromootu gowwoomsuu hin danda'ameeti duraan. Amma bar wanni socho'aa jiru golollee socho'aa jiru kun kan deemsisaa jiru uummata malee eenyuyyuu miti. OPDO har'a akkas haasa'an kana kan onneetti horee akkas haasofsiisuu danda'e sochii uummataati. Uummati kun injifannoo mi'eeffatee uummati Oromoo du'a injifatee du'a sodaachuu dhiisee injifannoo mi'eeffatee uummata guddaa akkasii kan injifannoo mi'eeffachuu bare humni kan biraa deebisee isa sossobee isa gowwoomsee booda deebisa jechuun abadan waanuma hin taanedha kun tasuma ta'uutti hin danda'u. Uummata kana eenyullee gowwoomsuu hin danda'u. Hamma waan inni ittiin ka'e mirkanaa'ee galii isaa ga'utti eenyullee gowwoomsuu hin danda'u. Amma mee fudhannee ilaalle. Maaster pilaan jedhanii kaan. Maaster pilaanii Oromooti wareegama isaatiin dhaabsise. Qabsoo isaatiin godheenitu dhaabsise bara. Mootummaa EPRDF hundeerraa kan raasee har'aa wanni kana amma deemaa jiru kana gara inni itti deemu sichi barra. Waan hamma ammaatti deemaa jiru kan kaase uummata Oromooti. Wanni qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoo kun immoo humna haaraa humna ho'aa amma jiru kanaati. Kana eenyullee gowwoomsaadhaaf booda deebisuu hin danda'u. Maaster pilaaniin dhaabsise. Hidhamtoota hiikaman jedhee iddoo jiruuti kan dhaadannoodhaan hiriira bahee dhaadate hidhamtoota kan hiiksise. Lafa adoolaati
itti hiriira bahee dhaabsise beekta. Gaaffii isaa qabatee irratti qabsoo godhee injifannoo argataa jiru uummata kana nama deebiiti har'aan booda akka duriitti deebii jiraadhu itti namni jedhu abiddatti quba kaa'utti deema malee uummati kun ammaan booda waan gowwoomfamuu danda'u miti. Har'a waan deemaa jiru uummati kun ija lamaan laalaa jira. Ija tokkoon ija deeggarsiitiin, ija tokkoon immoo ija shakkiitiin laalaa jira kan ilaalu. Akka yaacha koo yoo waan jedhan godhan, yoo waan jedhan xumuran, waan inni barbaadu xumuramaa jira. Yoo dide garuu uummati qabsoo isaa itti fufuu, fincila isaa itti fufuudhaa fi qophii koomee isaarra taa'ee waan jiru natti fakkaata. Uummata akkasitti qophaa'ee taa'aa jiru eenyullee booddee deebisee gowwoomsuu danda'a jedhee fudhadhu. Ayyee horaa bulaa ulfaadha. Egaa amma namoonni akka keessanii kun qabsoo kana keessa turanii kan lubbuun jiranii qubaan lakkaa'amu hedduutu simbiraa wareegame hedduutu simbiraa dadhabe. Mee jireenya keessan keessatti qabsoo waggaa 40 kan haasa'aa jirru yeroon itti gadditan jira? Qabsoo keessatti gaddi baay'eedha. Suma marsitee jirti barre. Suma marsitee jirti. Gaddi gurguddaallee yeroo lama na mudate. Gaddi gurguddaan lama na mudate. Inni duraa isa 1980 hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irra ga'edha. Hoogganoota sana waan qaamaan beekuu fi baay'inatti dhaga'ama. Inni karaa bahaa ta'e sun. Hoogganoota sana dhabuuni baay'ee gadda guddaadha. Namoota tu har'a jiraatanii kan si jechisiisu. Waan baay'ee jijjiirra. Waan baay'ee yeroo hundumaa isaan of dura qabne isaaniin deemaa waan tureefi jara akkasii of duraa yeroo dhabde jettu gadda guddaan namatti dhaga'ama. Kun gadda koo tokko kan baay'ee natti dhaga'ame keessaa tokko sana. Gaddi guddaan natti dhaga'ame kan 1982 1981 gara Diseembar dhuma isaa irratti karaa summiitiin nu lolansan. Gidaamisa. Inni kunis baay'ee qaama koona suukanneessa. Maaliif gaafa sana akkaataa itti hojii adda qooddannee wal biraa baaneetu ture. Hojii bakka lamatti wal qoodnee nama 6 nama 8 adda wal qoodneetu namni 8 gam tokkorraan bobba'ee namni 6 kanan keessa jiru gam tokko hin deemne walitti deebina jennee kanati yaadde yeroo ta'uu dadhabee warri ati kaleessa warri keessattuu gaafa sana ni yaadadha yeroo adda ba'uuf jennu beektaa galaan keenya waan gara biraan hin turre lafa isaan naqan sana gandatti gortanii akka nyaatan gaafan jennee wal akeekkachiifneetu marqaa marqineetu galaa walii goonu. Isa faatumti yaadatamaa jechuudha. Jaallan akkasii yeroo of biraa dhabu irrifattaa nama gaddisiisa. Gaddi sun garuu aariif xiiqiitti geeddarame. Aariif xiiqii sanatu beektaa achi immoo deebinee waan sanarraati deebinee dhufnee duubatti deebinee of ijaarra yeroo jennu miseensoti nuyi abdannu wal guuranii nu ganan. Warri bakka sana bu'uu jenna. Amma namoota haggoo tokkotti hafne isa kanatu aariiniif xiiqiin gadda sanarraa dhufe akka deebisnee of ijaarru nu taasisee yeroo dargiin kufu sadarkaa birgeediitiin ijaaramnee jirra jechuudha. Kanaaf gaddi yeroo lama gaddi lamaan kana immoo xiiqiidhaaf aariinutti waan isaan irraa kufa ittiin biraa deebi'a. Waan kaleessa waliin itti bobbaane wal biraa hafne attamtiin irraa booda deebi'aa kan jedhutu xiiqii nama keessa bulcha aarii nama keessa bulcha akkasitti ciniinneeti beektaa wanti har'a dhufe kun kan dhufuu danda'e malee tolumatti dhufe tolumatti wanni dhumarratti waan baay'ee keessa dabarreeti har'a garuu namni kana wanni miti
seenaatu boriif wanni ta'a kana. Akkasiin jechuuf hin jedhe. Galatooma ulfaadha. Baga jiraatanii as geessanii agartanii bu'aa itti dadhabaa turtanii itti beela'aa turtan. Yoom gammaddan kan jedhu dhumarraan kaawwadha. Gaaffii lamaan qaba sana fuuldura. Haala amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti sochii godhamaa jiru kan egaa quba qabdu. Gama tiim lammaas ta'ee qeeroonis sochiidhuma walumaa gala biyya keenya keessatti ta'aa jiru kana akkamitti ilaaltu meessin? Wanta amma deemaa jiru gam tokkoon abdii naa kenna. Maaliif ummatichi waan inni gaafatetu deebii argataa jira fakkaata. Gama tokkoon immoo bakkatu sirnatu hundeedhaan jijjiirame tun ta'in namootatu jijjiirame. Namooti jijjiiraman kun abdii kennaa jiran. Abdiin sun garuu gadi bu'ee hojii irratti yoo oole duwwaan. Isa kana immoo bultiitu mirkaneessa waan jedhame hojiitti hiikama. Oromoon namni naafa jijjiiramu miti sirni narraa haa ka'udha. Biyyicha bulchaa jiru EPRDF beekamaadha. EPRDF kun reform of godhaa jira. Ofiisaa of jijjiiruutti jira. Of jijjiiruunsaa kun itti deemee itti fulla'ee gara gaaffii uummati gaafatu deebisuutti deemamoo gara yeroodhaaf ittiin nama qabbaneessee akka hawwii isaanii yaada isaaniitti ummata qabbaneessee ummati garuu qabbanaa'uu hin danda'u. Yeroo bitachuudhaaf ila waan tokko asirratti kan beekamu. Bulchiinsi olaantummaan Tigrootii duraan waggaa 27 qabataa turan dudda isaa dhahamee cabeera akkan argutti. Akka dur EPRDF yoo of reform of godhee ora haaresseetti deemeyyuu akka durii sanatti nutu dargii injifatee dhufee wareegama keenyaa jedhanii qabeenya biyyichaa jireenya ummatichaa saamuun nama akka barbaadan hidhuu fi wanni godhuun irraatii dhaabbataa jira jechuudha. Hin danda'amu. Akka sanatti hin danda'amu. Kanaaf an akka ilaalaa jiru waatu bakkaa socho'ee jira. Kan isa sochoose qabsoo ummataati. Wanti bakkaa socho'e kun garamitti deemee xumuramaa gara ummatii hawwii ummatii jedhu sanatti deemee xumuramamoo takka turee achuma deemee waan kana hundumaayyuu nutu isiniif fide nutu akkas isiniif godhe akka warri TPLF jedhan sana nutu dargii isinirraa kaase amma warri kunis immoo yoo akkasitti amma sochii nama deemaa jiru kun nutu jijjiirama kana isiniif fide waan nuyi isiniin jennu malee hin fudhatinaa jedha ta'e kuni ummataa wajjin wal dura dhaabbachuutti geessa jechuudha. Kanaaf waan tokko ammarraati jarjaranii faarsuunis hin ta'u. Jarjaranii abaaruunis hin ta'u. Ummatichaan garuu ija tokkoon isa gaarii ta'aa jiru fudhadhu ilaali. Ija kee kaan immoo shakkii kee irraa kaasin jechuun qabsoo irraa of hin dagatinii baay'ee si hafaa jechuun barbaachisaadha. Baay'ee si hafaa jechuun kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf ani akka lamatti ilaala. Wanti har'a jedhamaa jiru iyyuu uummata Oromootu fidi. Uummata Oromootu Abiyyiidhaa fi Lammaa Tiimiyyuu uume. Kanaaf yoo gaaffii uummata Oromoo wajjin deemu ta'anii wanni siyaasaa sana dirree siyaasaa sana hin bal'isu ta'an yoo dhuguma akka jedhan kana dimokiraasii jedhamu sana gadhaabu ta'an waan kanarra itti fufee dhufu gaaffii uummataa deebisuu sanaatti keessatti ilaalama jechuudha. Yoo sana immoo yeroodhaaf jedhanii dhiphisaa deemu ta'e qabsoo uummataa dura dhaabbatu. Kanaaf ija akkasiittiin ilaalaa. Jarjarees hin abaaru. Jarjarees immoo hin faarsu.
buleetu ilaala ummati garuu kanaan of dagee kunooti gaamma nama Oromootu Prime Ministeri nuu ta'e jedhee harka rukutee ol deebi'ee ciisuu hin qabu. Isa injifannoo amma argate kana galii isaatiin ga'uuf immoo socho'uutu irraa eegamaa jedhee akkasitti ilaala. Hayyee hedduu galatoomaa ulfaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo ammas keessummaan koo Jaalabbaa Caalalataati. Seenaan haasofnu seenaa bubbuleedha. Meegaa fi koo gara xumuraatti deemaa jira. Namoota akka keessanii kanarra utubaa qabsoo kanaa ta'anii qabsoo kana asiin gaanirra kana booda maaltu eegama jettu? Utuu sirni gadaa kana jiraateeti nuyi amma yuuba bare. Yuubi soorama baheeti hin ta'a. Lafa barbaachisetti gorsa kenna. Lafa araaraatti waamama. Yaa'ii gadaatti waamama. Yuuba taata jechuudha. Ammaan booda amma kakiyyatti ammaan booda dhageetanii bulchiinsa keessaati bakka kana barcuma akkasii fudhadhe maal fudhadhe. Sana yeroo isaas umriin ana keessa jirus humni isaas naaf hin kennu. Anamma akka nam tokkootti deemsa uummatitti qabsoo uummati godhaa jiru kana akkamittiin gargaaree fiixa ba'a yaadaan. Humnaan ammaan booda deebi'ee bosona seenee lolan hin danda'u. Hin godhusi hin danda'us. Garuu akka wanni kun fiixa bahuu fi mala yaada gorsa bira dhaabbadha malee kallattiidhaan hoogganaa sana keessatti maaliin ta'ani waan narraa gama kiyyaan eeguuti. Yaada qabaachuu nan danda'a. Muuxannoo keessa darbe keessaati. Waan keessa darbinee as geenyerraa kan amma ijoolleen qubee jenereeshaniin dhalooti ammaa kun hin argine kan nuyi arginu. Waan qirqirfachiistuu taate waan sensitiivii ta'an waan hin taane. Waan kanarratti gorsa kennaa qabsichi akka inni fiixa bahu godhuu malee ammaan booda waan inni ofirraa eegu kanan eegaa sanan barbaada hawwii gara biraas hin qabu. Wanti qabsoo Oromoon itti jiru kun fiixa bahuu duwwaa argu utuu lubbuun jiru argu duwwaadha kan gammadu. Galatooma horaa bulaa ulfaadhaa gaaffii seedhumaa akka tokkoon isiniif qaba. Seenaa qabsoo keessatti bara gaddatan isiniin jedheera. Qabsoo waggaa 40 kana keessatti jireenya keessan keessatti barri itti gammaddanoo yeroo kam ture? Gammachuun irra guddaa gammachuu kan naa kenne isuma nama siin jedhu kana insidentii tokko wanni tokkittiitu gammachuu naa kenne jechuu hin danda'u. Akkas amma wareegamatu na gaddisiise gadda yeroo jedhu. Inni kun garuu dhawaataan waan ta'eef dhawaataan dhufa deemsa waan ta'eef deemsichatu na gammachiisa malee guyyaa waan akkas taate sanatu hunda caalaa na gammachiise waan ta'eef wanti na gammachiisan jiru. Amma fakkeenyaaf 92 waraana guddaa waraanni sun akka ta'ee jira. Waraana san deebisnee ijaarree yeroo deebisnee bobbaasuu jalqabne gammachuu naa kenne. Gammachuun sun garuu achumatti hin dhaabbatu. Kan biraatiin addi bilisummaa Oromoo jabaataa dhufu uummata Oromoo keessatti gad dhaabbataa dhufu inni isaan kun yaadii bilisummaa Oromoo jedhuuf Oromiyaa jedhu uummata keessatti gad dhaabbataa dhufu guyyaa tokkotti waan ta'u miti gammachuu naa kennuu qaba jechuudha. Waan wareegama gootawwan keenyatti wareegaman har'a yeroon akkasitti argu gammachuu guddaa naa kenna jechuudha. Isaan kana ijoollee xixiqqoon har'a kaatee yeroo isheen ijoolleen gaafa warra har'atti jiran kun bara chaartaraa yoo nalanne fa'i warri kaan. Isaan kun yeroo waan nuyi yeroo sana utuu isaan dhalatee itti jiru yeroo isaan fudhatanii deemanii of fuuldura deemanii kan caalaa gammachuu waan naa kennu jechuudha. Gammachuun insidentii gaafa akkasiiti jechuu hin danda'u. Piroosesii
doo deemsa keessa waan ta'aa jirantu gammachuu guddaa naa kennaa jira jechuudha. Akkasittiin ilaala malee akkama wareegamatu nu gaddisiise siin jedhu akkasii jechuun garuu hundaa caalaa qeerroon Oromoodhaatii bilisummaa Oromoo kunaaf ka'anii akkasitti socho'uu caalaa waan gammachuu naa kennan. Baay'ee na gammachiisa baay'ee keessa koo gammachiisa dhugaan si hima. Maaliif jarana waan abidda akkamii dhalleen jedhameetta. Qabsoon kun abidda akkamii dhalleen jarana mee inni jira kabbadee buzunesh jedhaa turan dhugaa ta'e min jedhameetta. Maaliif inni jeneraal Taaddaseen Oromoo maali barbaree bulbulaa dhugaa maa qabbanooftan jedhe Oromoota abidda ta'e barbaree sana dhugaa ta'e wanti sun jedhameetta. Oromoon tu bakka tokkotti fincaa'ee galaanatu fudhatee deema jedhan wanni Dajjaazmaach Kabbadee Buzunesh. Oromoon har'a bakka tokkotti fincaa'ee jechuun bakka tokko socho'e beektaa. Gujiitti waa ta'e taanaan Wallaggaa fi Eessaafitu hiriira ba'a. Bakka tokkotti fincaa'uu jechuun galaana ta'uun sun kana caalaa waan na gammachiisu jechuudha beektaa. Ana akkasitti ilaala siin jechuuf hin jedhe. Haa ta'u hedduu galatoomaa ulfaadhaa yeroo dheeraan isinirraa fudhadhee gara fuula duraattis qaanqee shoo irratti waliin dubbanna. Gaaffiif deebii isiniif gochuudhaaf yeroo dheeraa narraa fudhate kanaan dura isin gaggaafachaa ture yeroo amsaa geenyaan dhuftanii mee isa dhumaa gaa dhaamsa Oromoodhaaf qabdan qabsaa'otaaf qabdan qeerroodhaaf qabdan ummatuma keenyaaf qabdan isinirraa fudhadhee nagaatti isiniin jedha. Dhaamsi ani qabu gabaabaadha. Sadarkaa duraatti uummata Oromootiin bu'aan tokko ta'anii sagalee tokkoon qabsoo godhuu argineerra argitaniitu isa qabsoo keessatti tokkummaa uummanne kana qabsoo kanatti uffachuun tokkummaa kanatti uffachuun isinirraa eegama. Waan baay'ee nu diigu baay'ee qabna Oromoo. Waan addaan nu qodu baay'ee qabna. Isaan sana miti waan nu tokkoomsu irratti kan Oromummaatiif Oromiyaa sana irratti jabaachuu qabdani sanatti eenyullee addaan isin qooduu hin qabu. Amantiin, aadaan, naannoon, kutaan wanteen addaan nu qooduu barbaadan irra aanne tokkummaa har'a qabsoo keessatti arganne uummati Oromoo argate jabeeffachuudhatu qabna kanatti jabaadhaa tokko kanan dhaamu barbaada. Wanti har'a argame fiixee isaati galmisaa immoo sichi guutummaa harka keenya hin galu. Gaamma harka keenya galee Oromoon biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'utti qabsoon galii isaa hamma gahutti of hin dagatinaa qabsoo keessan jabeessaa. Kaani warri qeerroon haga ammaatti wanti godhaa turan ajaa'ibsiisaadha. Seenaa makeetu bakka guddaadhatu qaba. Kun gahaa asuma irratti dhaabbata jechuun. Qeerroon yoo hin hoogganamne jaarmiyaan hin ijaaramne humnuma yeroo hundumaa socho'ee waa dura dhaabbatu yoo ta'e Oromiyaa bor ijaaruuf deemu. Oromiyaa bor gadhaabuuf deemnu keessatti humna cimaa, humna hormaataa, humna biyya guddisu ta'uudhaaf ijaaramuutu barbaachisa. Ijaaramuu qabdanii. Har'a seenaa galmeessineera. Du'a injifanneetu gaaffii keenya fudhachiifneerra addunyaanis nu beekeera. Isa kanammoo daran mirkaneessuudhaaf ijaaramuutu barbaachisaa. Ijaaramuudhatu barbaachisaadha. Wanti jalqabee Oromoo keessatti duraan hin turre ani baay'eetti gammadu kun cimuudhatu jabaachuu qaba kan jedhu amma abbootii gadaa Oromoo abbootii gadaa Oromoo bakka bakkatti waajjira dhaabbachuun baay'isee barbaachisaadha. Instituushinii akkasii hin qabnu ture kun jabaachuudhatu qaba. Oromoon waan ittiin geggeeffamu
dhaabota duwwaatu hin ta'in isa keessaati. Aadaa isaa keessaati. Seenaa isaa keessaa kan maddan kan akka abbootii gadaa kunfaan barbaachisaadha kana cimsuudhatu qabdanii hin jedhani. Ammoo hin jalqabne malee hin xumuramne qabsoo keessan xumuruudhaa fi hagamma wanta gootan hin dagatamina jabaadhaa gama lachanuuti miila tokko keessa miila tokko ala hamma galiin keenya mirkanaa'utti qabsoo keessan irraati of duuban deebiinaa kan jedhu kana dhaamsan dhaama kanuma wanti gabaabattan jechuu barbaada. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo keessummaan koo har'aa jaalala abbaa caalalataa gaaffiif deebii gabaabduu waliin goonetti hedduun isaan galateeffadhaa warri nu daawwattanis galata guddaa qabdu sagantaa kana viidiyoo kana waliin daddabarsuun dagatina qaanqee shoo keessan kooti kan hunda keenyaati waan nu daawwattaniif ulfaadhaa nagaatti. Jolle badda koti kilo lenal kawayang ame kawari kututi kirari saba wayame kari kututi nate mucha kilo lenge yo beri kate wayang anar me ko es bumale dunana walin jiru yo bira dar bumale